Mammadoon bara kana sansalataan hidhame hin taa'u. Hi'aa kutee badaa naman dhaga'u namaan ajajamu garuu funyaansa jaallateetti oofamaa deemaatii oolaa jedhame mitiire dubbiin sun dhugaa ta'uu hin didu. Mammadoon kan koo arras keessa jira. Akkuma argitanii sansalataan as keessatti hidhamee jira. Maal takka isa hidhee arras keessa isa fideen isinitti immoo fayidhaa mubaarak baga ittiin isin ga'ee hordoftoota amantaa musliimaa maraa fi itti aansuunis immoo qimamoonni mana madaamii keessa baga jarra madaanaa isa xumuraa isa dhumaa guyyaa har'aan isin ga'ee baga xumurtanii jechaati. Viidiyoo kana wajjin turtii keessan godhaa yoo jaallattan yoo isinitti tole laayik sheerii gochuu warri haaraa taatan sabskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalama. Guyyaa kaleessaa viidiyoon hojjedheerraa meeshaa galchee ture jedheen ture. Meeshaan sun har'ammoo bakka qabachuu iddootti deebi'u tartiibeffamu sirraa'uu qaba ture. Isa kana yaaddeen ture jechuudha. Maaliif meeshaan baay'eedha miilanaa lafarrallee jira waan akka tarii waan akka beeqilaa kiikii minaamni misiriin kun faa jira kutanniin immoo har'ammoo waaqayyo na gargaaru hojiin hin jiru akkuma guutummaatti iyyuu sababni isaa kalaandariidha ayyaana musliimaati kan jedhu seera qabeessaan kabajamaa akkuma isin beektanii isarraa kan ka'e egaa har'a Mammadoo mana oliitu jira. Akkamittiin akkan qabee as keessa fidammoo isinitti hima. Anuma waliin hojiin hin jirre kana Mammadoon ofii eessa akka oolu sirriitti hordoffii taasisuun lakka baay'ee tokko barbaachisa. Ani garuu akkasumarraa himmatti hin qabu maaliif bakka hin taanetti yeroo isaan fixu darbee immoo hojiitti baay'ee tokko biizii ta'a hojiinsa baay'ee biizii isa godha. Sanaaf hin dhiisaa jechuudha. Yeroo inni bahu har'a garuu maaltu ta'e seetan anamma ganama ka'ee akkasumallee bokkaan roobeeraa bishaan jira corroqatu jira gibbii keessaas immoo hojjechiisnu qabna bakka qeen keenya baay'ee tokko baxabatameera qodaan kun immoo bakka hin qabannetti namatti hin tolu achi kaa ganama waan hojjetee sana booda qursii waan jiru xumurree booda tokkotti hin bilbilu seetani achiin booda bilbila argeeni hin deemaaf hin isaasaan beekutu bilbilas kaaseera ta'e. Ani immoo dura dabarsee har'aa gibbii kana keessa bakka tokko deemuun hin danda'amu. Asuma keessa oolleetu waan jiru sirreessina akkasumas immoo namni hojjechaa jira waan ta'eef guyyaa ofii kee boqonnaa qabdullee isaan bira ooluu qabdaa waan isaan barbaachisullee suuqii deemtee bituu qabdaa jennaan. Jedhee garumaan haa ta'u garaa duubaa ta'uu hin beeku. Ani garuu waan yaade galma naa ka'e as keessa galfadheen kun akkasittiin. Qodaa sirriisaa tartiiba galchaatii jirraa jechuudha. Na bakka kanatti maal jechuu barbaadeen gabaabsee warri Mammadoon keessanii isin ajajamuu diduu bakka bunaa lafa bunaa bakka kaaffee jala bakka garagaraatti yeroo dabarsee yeroo sana jireenyi masmara gadhiisti baay'ee tokko nama qora namatti hin tolu yaa waan godhamu bakka oolu bakka deemu waan godhu hundumaa walii galtee walitti immoo amanamummaatti yoo wal gaggeessan garumaa yoo wal gaggeessan bareeda jechuudha. Garummoo isa kanarratti akka nufi kophee kufu badheetti lolaan hin ta'u dubbichi sossobdanii qabachuu qabdu jechuudha. Sossobdanii jennaani hidhaa kam keessayyuu hinuma galu Mammadoon garuu miira ariitiin daddarbatanii maal jedhan taanaan ishii hin jedhan yeroo sanaa atilleen aartaa innilleen aara wal dhabdee bakka kan kootu caalaa kan kootaa dhagaamu akkamiin jecha isheen dhagaa akkamiin jecha isaan dhagaa waan jedhamutu jidduu bu'aa sana booda wanti hundumtuu mamancaa wal gadhiisaa deemaa nama harsa chaalenjiitu jidduu namaa bu'aa jechuudha. Kanaafuu malaan bishaan waa dhodhanii malaanii sossobaa akka harku beektu harku jechuun maal jechuudha seetaan. Sa'a jabbiin qabne sa'a kan jabbiin jalaa duute wayii waan taate wayiin jirtu horii duratti maatiin keenya baadiyyaa keessatti harkuu hedhooga akka naannoo keenyaatti harkuu sana sossobaniitu itti tolaniitu annashee raatii fudhatu jechuudha. Akkasuma Mammadoon bara kanaallee inni akkasisiniin jedhaa kan kanarraa fi Mammadoo sin dhagahu Mammadoo qajeelaa tolaa kan qalbii isaa mana koo qeequ maatii koo waatii koo jedhu isiniif haa kennuu jechuun barbaada. Viidiyoo laayikii gochuun raawwatina please gara nama biraatti puushii ta'a viidiyoon yeroo sanatti. Inni itti aanu egaa waa'ee meeshaatii asii keessa laaltanii viidiyoo irratti xiyyeeffatanii gaaffii tokko kan gaafattanillee ammas gaafachuutii dandeessu. Warri nama meeshaa kana manatti makiinaadhaan fe'ee fidu sana nuuf haasofsiise haalli isaa akkamii maal kan jedhu jettanii turtanii isa kanarratti yeroo deebisu kun waan danda'amu miti maaliif yoo jettan
safara isin jirtan, biyya isin jirtan, naannoo isin jirtan, fageenya gamii rakki jirtan murteessaa jechuudha. Kanaafuu namootuma ganda keessan keessaa naannoo magaala isin keessa jiraattan keessaatiin wal qabata malee dhimmi kun akkasittiin ani isinitti himeef hin ta'amu. Fakkeenyaaf ani akka carraa ta'e namni meeshaa akkasii Finfinnee deemee fidee magaala keessa deemee rabsu kun nuti amma tiraanspoortii bichaadha kan isaaf kaffallu. Bakka nuti orderii gooneeti kan inni deemee dhaqee fidee manatti nu galchee deebi'u jechuudha. Namni kun asuma naannoo kana yookaan safara keenya jira. Namni sun musliimadha. Baay'ee nama amanamaa tammanii ture. Nuti immoo hagas mara Finfinneerraatii fagoo miti jechuudha. Finfinneetti ni yaanna. Warri immoo biyya garaagaraa keessa jirtanii gara Wallaggaa, gara Baalee, gara Adaamaa, gara biyyoota garaagaraa, gara Arsii, gara Maalii jirtan namoota naannoo keessan jiran hojii akka kanaa hojjetan dhaqanis warra fageenya irratti fe'uu danda'an gara Wallagga lixaa, gara Gimbii, eessan siniin jedha biyya garaagaraati. Namni kutaa biyya garaagaraa keessa mitiiree kan jiraannu namuma naannoo sana magaala sanarraa meeshaa fe'uu danda'uttidha kan isin himachuutii qabdan yookaan haasofsiisuu mari'achuu akkasumallee odeeffannoo qabaachuu qabaattan malee ani isa kanarraa isinitti himeef isiniin fayyadu jechuudha. Darbee immoo fageenya illee dhiyeenya illee jira. Meeshaa Finfinneerraa fe'anii bakka biraa fageenya irra deemuu jechuun tiraansferii jarratarra qalbiin jedhame tiraanspoortiin isaa maaltu akka jiru achirrattidha kan isin mariisistanii dubbattanii murteessuu beekuu fi adda baafachuutii dandeessanii malee akka ammas hin jettan kanatti miti jechuudha. Nuti amma bakka nani meeshaa bituu Finfinnee markaatoodha. Markaatoo sana akkuma gaafan dura jalqabee deemnee namootarraa fiduu qabnu haasofsiisnee achitti maqaa keenya galmeeffatanii bilbila keenya qabatanii akka dambanyaa kastaamaraatti jechuudha. Gaafasichaa waan barbaannu orderii godhannee birrii keenya kaffalannee gallee achi immoo as deebinee namicha naannoo kanaa sana hojjetu makiina isa guddaa qaba. Akkasumallee saraatenyaa isa wajjin deemanii hojjetan yookaan immoo meeshaa achi markaatoo deemanii makiinaatti fe'anii achi yeroo fidan immoo meeshaa sana abbaa sana bira yeroo inni geessisee kan achirraa buusan wajjiniin deemu jechuudha. Isa faana achi meeshaa keenya argachuu orderii godhannee dhufne kana booda dhufuun isinirraa eegamu mana teessanii meeshaa isin barbaachisu waraqaa irratti qabatanii bilbila walii gallee birrii tiraansferiidhaan walii galuu dandeenya jedhanii namicha fe'ee fidu wajjiniin illee walitti qabsiisnee dambanyaa ta'anii wal beeku yeroo nuti erginu deemima isaan meeshaa nuti achirraa binne erguu jechuudha. Erga meeshaa suuqii keessaatii fixeyyuu kan na barbaachisu waraqaa irratti galmeeffadhee bakka tokkotti walitti qabadhee booddee namicha warra irraatii bitu sanarratti kan bilbilaa isaanitti bilbilee meeshaa kundeetti maddee isaanis achi galmeeffatanii birrii isaanii tiraansferii isaaniitti godhee birrii isaanii erga qabatanii achiin booda guyyaa makiinaan dhufu in ergama qodaan jedhu as deebi'ee immoo namicha sasiitti nan bilbila sabbaa makiinaa jechuudha. Isa booda innis immoo guyyaa deemu sana achi deemeetu fe'ee fidee dhufachuudha. Achitti yeroo fe'amus gatiin sarraateenyaa inni kaffalama. Tiraanspoortiin isin kaffalamaa kan achi kaasee ammasitti fe'ee fidee asis immoo yeroo ka'anii kan sarraateenyoonni ittiin makiinaa irraatii gadi buusan inni kunis immoo ni kaffalamaa jechuudha. Nama qodaa kana bakka sadiiti kanan bitu. Bakka sadiidha. Bakka sadii yeroo isiniin jedhu kanneen akka miriindaa juusii waan tokko juusii kana bakka biraatiin bita. Achumatti walitti qabama. Wal beeku waan ta'eef naggaadonni nama faanas wal baraa deemtu. Waan akka shagaxaa minaamanii iddoo biraatiin bitaa bakka laman jettanii akkasuma immoo kanneen akka misiraa baaqelaa wanta keekii minaamanii waan mi'aan dheedhii ta'es immoo bakka biraatiin bitaa akkasumas immoo duqeetii sukkaara bakka biraatiin bitaa jechuudha. Isa booda isaan achumatti hojii isaaniiti waan ta'eef markaatoo keessatti walii galanii makiinaa meeshaa kunaa fiduu danda'u ni beeku waan ta'eef isatti fe'anii sassaabee xaraaragee fideetu as naqaa jechuudha. Annaa haala kanaatiin jajjabaachaa tokko lama jechaa jira jechuudha. Kan kaleessaa kan bira kan guyyaadhaas immoo kan bira kan boriis immoo kan inni nu qopheessetti deemaatii jirra. Akkuma isiniin jedhee gaa jalqaba qarshii amma kanaan hin galchine lammaffaa irratti sadaffaa irrattis akkasii arfaffaa shanaffaa jedhee immoo waluma caalaa deemaa jechuudha. Meeshaan achi keessaa gurgurame isumatu deebi'ee bitaa fumasaa wal deddeebisaati deemachuudha. Kanarratti immoo xiniqqaaqeen baay'ee barbaachisaadha. Kanneen akka duubee mana keessa baay'ee fayyadamu maallaqa irra kaa'uu dhiisuu jalaan baasu waan akkasii wanti of eeggatan hedduun isaanii jiru. Kan kanarraa hafe galanni isaan badiinii socho'aa jirra.
itti gadi ba'aa jirra, sammuu keenyatti rifresh gochaa jirra. Chaalenjii guyyaa kaleessaa biyya namaa gola namaa keessatti dabarsinii anaaf namoonni na fakkaatan itti dagachaa irraanfachaatii jirra. Isiniinis immoo waaqayyo sinaa gargaaru kan yaaddan kan kanaan oliis ta'u kanaa gadi bakka humniif carraan keessan isiniif qopheesse biraan nagaan isinaa qaqqabsiisu jechuutiin barbaada. Asirratti bakki isiniin galii bakki gaaffii isiniitti ta'e akkasumallee dabalataan kanarra deebii nutti himi kan jettan yoo jiraate sekshiniin koomentii yeroo hundumaa banaadha waan ta'eef achirratti yaada keessaan ibsachuu dandeessu. Kan kanarraaf immoo warri jabaadhu jettanii koomentii baay'ee babbareeda nuuf kennaatii jirtan nu wajjin jirtan baay'ee galatooma ulfaadhaa gad deebinee dhufnutti nagaa ta'a baay'ee.